براتر أنا والله أكلون فتش أك هريوت تكا رو غندا كميتو چلتين بيو غرغرتا غندا كميتو افين بيو غرغرتا متي جيمي يو افين بيو رومو اداني كودو انكودو سنيغالي وانا كثل لديسا موراي لمتو اوديسا نوتي توك ديغا توك سنيغالي متي كوتا امتك نبر دابدا سغالي تيافي سغالي ولي هاتان تولي اكث وجولن كين كاسي كوماندو موتو بهاديا كجرتان ارثيف بالي أبان إياتو أولام برمتايا هدو بره كهتة چیزن أمتا كه كابو قاجرو كيبرن أبد بكاجرتو وان غياتو كو وان متكو تكو كوبس دولار دي بشانتا بكوبس ولي بلبلي بري كنا كبيا لا كاجرتو دو بره كهتة رفين حبيبتي بري كوبس غياتا كنتان كبامه شا أكاونت دي كنما شا يو أدي تيجته Harargeen sibira dhaabbat, Wallo sibira dhaabbat, Shawaan sibira dhaabbat, Wallagga sibira dhaabbat, Gujiin sibira dhaabbat, Booranni sibira dhaabbat, hundi sibira dhaabbat. Yoo ati hunduu baree keettee rafte mootu sobaa waan jedhamu jira. Sitti maaraan beeku. Olkay. Wallaahi laziim. Ameerikaa Kanaadaa kana keessa amma Harargee farsiifuu bakkeen gadi jirtan hin jiru jaan. Faranjiin hin mul'attu jaan Harargee farsiinuu. minimum dollar shantama yan dandish diaspora qopheessuu qabda haarate tabiyatana gadhaabuu qabda mana iyaan diaspora tokko mana tokko yoo ijaare maan rakkoo qaba amma diaspora tokko mana tokko yoo ijaare nama 17,000 buqqee kana diaspora nu gadhaabuu danda'a qimamii mana madammoo ijoolleen biyya arabaa meeshaa mana keessatti raashina itti bituu dandeetti jechuudha aganyaachiin widdoche እኔ እናንተ ጠልቼ አይደለም የምቀጣው waan ummanni keenya miidhamaa jiruufi waan namni hunduu aluma wallaala kanatti quba qabuuf rakkadheetuma isinitti iyyakko ani osoo akka dhuunfaa kiyyaa ta'e ma ilmooti yaa sponsora naa godhuu iddan jedheen beeku jaartiiti iyyaa anaa jedheen beeku barko akka doktora tokkootitti makiina naa bituu diddan mana naa bituu diddan jedheen beeku isinii galeemi rakkoo keessantu isinii walitti na buusaana rakkoo saba kiyyaattu rakkoo saba keessanitti isinii waliin na buusa yeroo baay'ee kanaaf aslii nama arrabsaa jedhan ani isin jibbee miti توفي كذا نيفي مت إذا تكيسو في مت هاي ثني الربا كاتنيف إسن دميسو في فذكر نموني باقي شيكوتا كومتني موتو شيكوتين تين تا أورومو شيكوتين تين تثيك كوماندو تبي كيف تو شيكوتين سي كوماندو تبي شيكوتين هررجة أو بوليس إذاني أمتا هررجة تبي أمتا أرثيتي بدي تكو أمان جتو تا هررجة زمان كان أمتي ساري تكو كمو إقلت ما شاء الله تبارك الله ابن پارلاما کہتا تو امت سگلے تھا جرت شیخون نے حرر کے ماشاءاللہ زبانہ کھا تینا تسی کومن دوگا نا او بولے وان جرا مسلمہ تگرائی فی مسلمہ فلسطین مسلم نجاری بکبان واللہ رکھو تگرائی فی رکھو فلسطین مالے ندوبت گندو فی کہتا تن ندوبت نما تو قاسوی رامے اما پریزیڈانتی گڈان لما مسلم إثيوبيا إسي كوماندو أرثيدا أرثي كذا يو أرثي بهاتي هندو بنا ألتنا قريب تستم بس العالم هذا وكرا كذا دين إنجيل تكستين public غورا هندو بنا ويرو أرجون أباني بتي أنا أكلم فتي تكستين أقول أمير واي أمتك إننا كنا مال يعني إذا أما كاين كابو كتكستيكون تكستين أقولوا كذا نيجوا لهم أنا كوميت public أرجو منهم شكر الله غرا كذا تليتلينا نمن ربين بكم ستكنة بكم تكنة كمو أتفرا كل نفس ذائقة الموت جيران قلتني سير أنا شيء نمان كل نفس ذائقة الموت بيكو أكمل سجله أمتا تهو صداتا why you come ليش تكاف يا أخي كاف الله بس أنا أقول نمن من قرأ كل نفس ذائقة الموت كل ما إرجان كل شيء كتاب نمن من قرأ كل نفس ذائقة الموت بيكو مالف دعاء صدا أمة أوفيتي سجلت هوري دارك هذا دليل صحيح شيء كميفو every شيء كأورمو كميفو كوني دليل جتشو دليل صحيح يا رب كلما شيء كتين دليل تأمنتي إيه قدوتي لبون كمو هندوتي إرجع بيتني
erga qaraatanii silaa waggaadhi bajjiraatanii du'an ooltanii akkaanuu du'itu akka malee du'itu maaliif rakkoon uummata keessanii isin mul'achuu dida waan biraa yoo dadhabdan yeroo membararra baatan akkuma obboleewwan keessan ka Gazaati kadhattan akkuma obboleewwan keessan ka Tigraay kadhattan obboleewwan keessan ka Oromoo karoorrifamaa jiru kanallee kadhu kuma takka rakkoon hin jiru ummanni kun dhugaa ummanni kun garatti isin baate duudatti isin baate isin barsiifate isin guddise qariyaa bira turtan isin qaraasifate bar haqa isin irraa qaba bar irraa gaafatamta bar osoo dandeettii qabdu osoo beekumsa qabdu ummata akkatti miidhamaa jiru kana yoo callifte rabbii keetti maal himatta nuti amma baraka wallaaluma keenyatti sagalee qabnaa ummata osoo nuti waan beekin nu barateeti nu beekee nu jala deemu kana rabbi guyyaa qiyaamaa irraa nu gaafataa jennee bari yeroo tokko simmeetii keenya ka ijoollummaa ta qoxaxxarree karaa kanaan ummata keenya bira haa dhaabbannu jenna aga wallaaluma keetitti ati ka qaraate ati ka baratte zabana jaahillee akkanaatu waan danda'u ummata isaati sagalee ta'u kana lamin zimmi tiraalle maaliif maa afaan qabattuun daawwan qamadiif godhamu akkamitti ummata godhamu dide በጣም አዝናለሁ thank you so much thank you ልፋዶ الكوابي سنغالي እና ummata keenya bakka jirtanii sagaleeta sheekonni oromoo harmee teessan buqqaatee ala jirtu akka bineensaa muka keessatti dhalaa jirtu tanaa sagaleeta yoo dandeettan akka wanni kun irraa dhaabatu man guddummaa itti raquun hin dandamuma ይቻላል እኮ ama warri angorra jiru kun bar afaan nagayaatiin afaan dippiloomaasiitiin yoo wajjaataftan bar isin hindidu warra angorra jiru isinii olomaa gurguddaa kanaami ani wallaalaan kun dubbisuu danda'a dubbises beeka barko yoo guddaa ol faga jiru abiyyi san dubbisuu dhabele warra ka'aanu dubbisee beeka amma osoo an biyya galuu edaa lafanaa kennaa jedhee abbaa fedhan jala dubbata ይቻላል እኮ diaspora meeqatu doolaara 10 qaba 50 qaba invest gochuuf jedhetti dubbisaawol ይቻላል de followeri miliyoona 2 qaba yeroo ajandaan injirele nama 2,300 na hordofa yeroo ajandaan jiru nama 10,000 na hordofa isini ashqabata skaremetra meeqana kadetani abba barbaadan jala dubbata kun dhugaa lafa jiru video bareeda warra biyya bulchu kana ofartee hojjette bar 100 lama account kee irratti argita sobaa miti kun dhugaadha mootummaan keenya biyya bareechee jira adaanechiin teenya baay'ee finfinnee bareechitee akkana godhe shimallisiin keenya waan akkana godhe takkalaan keenya karaa baaburaa tolchee timirti beeti ijaaree jedhee baariyaalii baana miliyoona laalamnaan 1,200 akkaawuntii keessatti xiixaan kan deemte ittiin dhuydha bifti iccitii matoota biyya keessaa baasuun hin barbaachisu fi malee so ani waan beekuuf yeroo ati quxbaa gaarii gootu biyya faarsaa warra biyya bulchu kana faarsaa gootu mootummaan si dhageef ufisi ante dhugaa tokko ani isiniif rabbi isinitti bu'uun barbaadu malee amma wanni isin hoteela irra zooruu fi gammachiis keessaa isin buusaniif sodaattan ene naa galeessu maslahaa lubbuu keessanii dhiisa ummata keessanii jiraadha artistoota waa'ee artistootaan dubbattu artistoota oromoo thank you abbaan koomentii kana artistiin oromoo engada teedin naxalaa leemaa takka baafte gabbaate lafa dhiitaa turte irra yoo ummanni kee buqqa'oo sirbi oromoo sirbi teedin baase rakkoo ummata kanaa caalaa dhugaa jette aboo abbaan na yaadachiiftu sun bar dubbii yoo baay'atte nama jalaa baddi sirbi teedin baase teedin sirbi sun rakkoo ummata kanaa caalee kottee maa filattan abiyyiin jedhee ciree mana gube hin buqqise kana xalaazee maa teedii san argite kasanu tuffii keessanii viidiyoon osoo hin bahin gidaara duuba taa'ee isin iyyisiise bar warri dheengadda teediin gidaara duuba taa'ee sirbinaan iyyaa turtan har'a yeroo ummanni keessan kumaatamaan dhumu kumaatamaan buqqa'u eessa baa keessanii dhayxan eessa dhayxan isin qabsaayaa ummataa quuqama ummataa ta'uuf dirqama amaarri oromoo arrabsuu qaba ila diinni
saban qabu artistoota keenya baalaa gideewochi diinni saban qabu afaan hin qabu gosa hin qabu afaan fedhe haa dubbatu saba fedhe irraa haa dhufu ta'uu qabaachuu waan gootu yoo wallaalte waan gootu yoo dadhabde yoo loluuni garaas nyaate sagalee ta'uuf hin dirqama keetii jechuudha. Artistii yaandaan artistii Oromoo an artistii sabaati yoo jette yoo artistii dhaabaan ta'in ummata kanaa sagalee ta'i wal ijaari afooshaa yoo qabaatte dhaqii daawwadhu yumee ummatuma kana seenaa dalagaamai maal hacee fakkeenya qoratanii haceen bar yoo Oromoon buqqaatu bar dhaqee wajji booyaa ture bar dheengadda gaafa ummanni keenya daangaa Sumaalee irraa buqqa'u bar haceen qaamaan dhaqee ummata wajjiin booyaa ture bar hacee fakkeenya qoratanii wanni kumaatamaan gaafa haceen du'e ummanni maraateef wanni kumaatamaan hidhameef wanni kumaatamaan du'eef wanni ila ammaatittillee du'aan isaa dagatamuu dhabee juun 29 yaadatamuuf waan gaafa lubbuun jiru ummataa jiraateef siidaa tokko Oromoo keessatti siidaa yoomillee hin dagatamne onnee ummata Oromoo keessatti ijaarrateetiin nu biraa deeme biyyoon itti haasa'atu. Isin garuu warri ara naxalaa deemaa takka laqqayxanii sanuu namni isin xireeffatee namni isin ilaalu dhabame rabbii jedhaa sheer nu godhaa jettan waan ummata kanarraa duude galtaniif dantaa dhuunfaa keessanii waan filattaniif. Artistoonni amma duraa bar yuutuubii mataa isaanii qabanii bar. Kaaseetii mataa isaanii qabanii bar. Sirba baatanii shiliingii ibsumuunii sirbarraan barbaadanii bar. Arra sirba baatanii boru koonsartiin godhatanii bar. Hacaan yuutuubii mataa isaa qabaataan turre bar. Baasee galshi dhiisee akka lillaayitti keessatti of ilaalaa turte bar. Iyyaan daande. Eebbisaa addunyaa yuutuubii mataa isaa qabaataan turre bar. Hin gurguranne bar. Usmaayyoo buusaa bar sirban gurguranne bar. Kadir martuu lubbuun jira sirban gurguranne bar. Kasiif jecha maraate kun. Kaarraati asirratti maraattu jechuun Kadir martuu ka lubbuun jiru kun warra isa biraa du'e miti yuutuubii mataa isaa ilaarraa hin qabu bar. Hin qabu. Kaaseeta tokkoon gurguranne kun lubbuun jira itti dawwalii gaafadhu. Usmaayyoo Muusaa sirba tokkoon gurguranne. Nuuha Goobanaa sirba tokkoon gurguranne. Haloo daawwee ani qaaman Sumaaletti arge 96 sirba tokkoon gurguranne. Dr. Ali Birraa akkas bar. Artistoonni amma dura turan warri Oromoo fi Oromiyaa jiraataa turan kaaseeta tokko gurguratanii beekan. yuutuubii naa banaa jedhanii beekan. Sheer naa godhaa jedhanii beekan bar. Isiin amma walaloo kabiraa irraa karatti yeedaloo kabiraa irraa karatti beera hudduu qabdu maal jetti kazaan rabbii rasuulii jedhaa sheer naa godhaa. Yoo ati saba keetii dhugaan dhaabbatte yoo ati saba keetii dhugaan dhaabbatte saba keetii quuqamte saba keetii sagalee taate qabrii keessatti namni si hordofu. You know? Isin artistoota gurguddaa miti ani yeroo waa'ee saba kiyyaa dubbadhu takkaa sheer naa godhaa jedheen beeku. Amma yoo as jala jirtan tiktook qabdaniin beeku. Mee an amma erga waa'ee isaa dubbadhu haga leenca hunda kennan kana birrii kennan bara. $700 no leenci lama. Sheer naa godhaa giiftii naa kennaan jenne jechuudha. የህዝብ ልጅ ስትሆን ilma sabaa gaafa taatu artistii sabaa gaafa taatu ustaaza sabaa gaafa taatu waan gootu hunda keessatti kadhaata akkasiin barbaachisu. Saba keetiif gaaf dubbattu rabbii keetiif saba kee abdannan ምንም ነገር wanni ati dhabdu tokko hin jiru. Birrii barbaaduun argatta, mana barbaaduun argatta, konkolaataa barbaaduun argatta. Sabaaf jiraachuu dursa garuu. Meena taazaba. Artistii sirba baatee rabbii jara sheer naa godhaa hin jenne hin jiru. Iyyaan daandish addaame hodanya warra garaa. Eessan sabni akkuma sabarraa duudan garagalte sabni sirba kee jibbe ba. Onnee sabaa keessatti deebi'a. Rakkoon Oromiyaa kutaa garagaraa keessatti
amma dhengada torban darbe keessa ijoollee xixiqqoolee mushurraa reefuudhanii baranoo jireenya ofii jijjiiruuf highway karaa qalloo Itoophiyaa kana keessas Harargeerraa Jimaa of Finfinnee ol geessan shoot godhaa turan jechuudha. Qilleensa irratti kamilee lama qabne qilleensa irratti kalacha addaan facaasaa turan jechuudha. Artistiin tokko akka waan Harargeen artistiin qabne akka waan Harargeen Oromoon ta'ini akka waan Harargeen saba kanaaf hin qabsaa'ini Oromoon bar qabsaa'etti Itoophiyaa bilisoomsee ofii gabrummaa keessatti kufee bara. Warri amma maqaa Oromootiin baalaa gidee ta'e gammachiis of kuni lafee fi dhiiga ilmaan ofii gabbare isisin fidee bara. Iyyaan daandish artistiin sheeyini baalaa sulxaaniin warri aangorra jirtuu fi warri humna qabdu kaarra gammachiis biyya keessa ooftu. Bakka ati irra jirtu kana kasi fide ummata ati irra manarraa buqqiftu kana jechuudha. Bahaadhii har'a. Bahaadhii haa wal dhageeffate karaa cufee qeerroo kumaatama itti gabbaree dhiiga qeerrootirra dhiigni qeerroo galaana ta'ee wayyaanee waggaa 27 isin ergataa turte achi keessaa buqqisee baasee isin osseentanii kun abbaa manaa itti ta'ee kun abbaa konkolaataa itti ta'ee kun garaa itti baasee amma ummata kanarraa gurra cufattanii jechuudha. Balaan jira rabbi isinitti haa buusu. Tokkoon nama humna qabu ka aangoo qabu ka rakkoo ummata kanaa argeetiin hin callis rabbiin musiibaan jirre mana keetitti haa buusu aboo. Atiin humna qabdu atiin sagalee qabdu osoo argitu ummata kanatti callifte musiibaan jira rabbiin mana keetitti haa galchu. Ummata akkasiin hin jiru. Ummata akkasiin hin jiru. Iyyaan daandi walaa ka silxaana qabu walaa ka dhageettii qabu. Roorroo Oromoof Oromiyaa irratti deemaa jirtu kana osoo irraa dhaabuu dandeettu atiin sodaatteetiin hin callifte atiin osoo irraa dhogguu dandeettu callifte atiin boochisaa jirtu musiibaan rabbi sitti haaseenu mana kee musiibaan rabbi haaseenu laraata sitti gabbayii dubbadhu waggaa 100 jiraattu maali አያሳዝናችሁም እንደ ህዝብ አያሳዝናችሁ ማል ummata miskiina kana maal godhu jettaniin ikko har'a Harargee booya boru Arsii booya iftaan Jimmaa booya iftaan Achaan Wallagga booya ganduma gandarra zoortanii ummata kana yoo boochiftan maal argattanii dhabarko ummanni miskiinni kun waa takka isinirraa barbaadu gargaarsa isin hin gaafanne bar damooza isin hin gaafanne bar nagaya qofa isin barbaade bakka salaam situut Oromoon nagaya qofa barbaada aangoo keessanirraa dantaa miti nama ganda kiyyaa aangoo naa kursa isin hin jenne nama ambee koo aangoo naa kora isin jenne nagayaan qofa bayee galuu barbaada Oromoon akka walii galaatitti Oromoon guutuun nagaya qofa barbaade salaam bakka salaam situut aangoo barbaadanii deema achi gaaratti walii bayaa achi gaaratti ummata keessaa bayaa muka walitti ofaa rakkoo miti barbaachisaa yoo taate onnee qabanan akka ijoollee Suudii kanatti laayivii kotta muka walitti naqan nu ilaallatu hawaasa keessaa achi bayaa kun ijoolleen Suudii gaara kamis keessatti bar laayivii dhuftee akka dhiiraa muka walitti oofaa jirti bar daasin maarar abbaan barbaade ashaangulliitii boo'ichaa jala kanaa ol kaayaa abbaan barbaade ganda kiyyatti muyni darbame jedhee ganda biraa qabaa noo barbaadeen hudduun tajaraati jechuudha. Hudduun tajaraati rakkoon qabu. Isa dhugaa rabbii. Inna aangoo barbaadda aangoo rabuun barbaadda ummata keenya nagaya kenni Oromoon nagaya barbaada. Kasiin jechaa jirru kana minaa gabbaaneenya. Haga yoomitti ummanni miskiinni kun dararama. Haga yoomitti sheekotii fi artistiin Oromoo ummata kanatti callifti. Dhageeffadha. Sheekin Oromoo kaamma Oromoo sagaleen taane artistiin Oromoo kaamma ummata kana sagaleen taane warra ummata kanatti roodisuun garaagarumatti qabdu tokko jiru diina ani isinitti kaafne osoo wallahi yaan Oromoo kutaa koro tokko isin hin kaafne sheekin Oromootiif qeesiin Oromootiif artistiin Oromoo ummata kana sagalee hin taatu taanan yoo akka ummanni onnee ofii keessaa tufeetti darbu singoone
anu quban daladhe media kanatti akkamitti nama namatti kaatanii fi akkamitti hojiin ala nama qoranii በጣም ይችላል ሲለሚ akka sirba kee namni takka dhageeffaneef akka daawwaa kee namni takka sirraan fuune si godha tokkoon kee uf eeggannoo isa dhumaati mee torbaan kana keessa gadi baataniitiin ummata kana sagaleen ta'ina wallaalla ana media kana irra jiraata fi isintu media kana irratti sirba gadhiisa walillaal mee namni tokko akka youtube kee subscribe si godhu silaala ana kun kasin jiraaro marabtu oromo sitti mara artistiin sabni guddaan kun qabu fi sheekin sabni guddaan kun qabu warning ana hundu media kana gabayaan ama media kana sirbi asirra gadhiifama nashiidan asirra gadhiifama daawwaan asirratti godhama habibi la raasa sittillo ummata keetii sagalee ta'uun siifi sinjar kama yeroo ati ganda bira dhaytu suuraa sijara salfii kan kana yeroo arra kana dhaytu suuraa salfii hojii kan kana akka gizee ati oromiyaa keessa deemtu uleen si ariyaan si goraan uleen amma firkii sitti fiiganiimi yeroo biraa akka uleen si ariyaan si goraati gabbaate ummata kana sagaleen taane wala sheekike wala qeezi wala artisti oromo never ever namni ummata kana duguugaa jiruufi namni ummata kanatti callise hundi isaa diina ummata kanaati isinirratti hojjedha media kana mootu hin danda'an sigaleen akka Jawaar opinion danda'utti media kana akkitti namatti kaatan beekan osoo isin ofirraa hin beeyne kama ummanni isin xireeffate argitan akka kana goreesitti kaasa osoo garee minaamin ijarne asumarratti haasayaan amansiisitti kaasa ummata biratti ajoofta wallahi laraase sittin iyaandaandish artist iyaandaandish sheeki iyaandaandish qeeti laraase sittin no abbaan fere suuraa kiyya gaggalabbate ol galabbata haasawaan nan caalu evidensii wajjin ragaa qabatamaa wajjin ummatatti dalagaa ta'an takkaan hime ummata biratti saree masjiida ta'an isin godha akka bakka isin geettan ummanni uleen isin ari'u waan isin godha eega diddan jechuudha tolaan diddaniimi gadi baatan gabbaatanii ummata kana sagalee ta'uu qabda warri